Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalee jira. Jalqabarratti kaafaa'uun dhumaatii uummata nagaa dhaabsuu fi rakkoo siyaasa biyyattii keessaa furuuf mootummaan hidhattoota dabalatee paartilee siyaasaa Oromoo waliin marii gaggeessuu akka qabu ibsu. Humni mootummaadhaa humnoota siyaasaa Oromoo wajjin addatti mari'atee furmaata kaa'uu isa barbaachisaa kan jedhu. Mootummaan naannoo Amaaraallee humnoota ijaareetiin gara Oromiyaa galchee waraana keessatti akka hirmaatan gochaa jiru. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa rakkoon Oromiyaa keessaa har'aa kanuma kana dura Tigraay tureen wal fakkaata jechuurrattis gabaasa qabna. Harargee bahaa Baabbileetti bara kana arbi namoota 5 ajjeesu. Dahoo arba Baabbilee keessatti arbi nama 8 lubbuu baasee gara nama 4 madeessee. Kan isiniif dhiyeessu Anzaala Lamtaaddisaati. Jalqabarratti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamuu fi walitti bu'insi Oromiyaa keessatti hammaachaa dhufe hordofee lakkoofsi namoota gargaarsa eeggachaa jiranii akka dabale UN'tti qindeessaan dhimmoota gargaarsaa beekse. Oromiyaa keessatti lakkoofsi namoota buqqaanii dabaluu fi dhiyeessii tajaajila bu'uuraa fi gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa uumuu jaarmiyaan kun gabaasa baaseen ibseera. Ammayyuu taana. Walitti bu'insa daran hammaachaa dhufeen lakkoofsi namoota buqqaan beekamuu baatus aangawoonni naannichaa lakkoofsa hanga ammaatti baasaniin Wallagga Lixaatti namoota 100,000 fi 6,000 akkasumas godina Horroo Guduruu Wallaggaatti ammoo jiraattonni 100,000 fi 16,000 buqqa'uu isaanii gabaasni dhaabbata UN kun ibsa. Qindeessaan gargaarsa namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii UNOChaan kan kana dubbate gabaasa guyyoota 2 dura baaseeni. Godina Wallagga Bahaa aanaalee Giddaayyaanaa fi Keeramurraa namoonni buqqa'anii gara magaalaa Giddaayyaanaatti baqatanii akka jiran kunneeniifis immoo gargaarsa gochuun humna mootummaa ol ta'uu aangawoonni mootummaa BBC'tti himanii turanii. Aanaan Giddaayyaanaa akka beeksisetti haleellaa hidhattoonni finxaaliyyii Amaaraatiin jedhanii raawwataniin aanaa Keeramurraa jiraattonni gandoota 19 keessaa buqqa'aniiru. Haleellaa godinoota Wallagga Bahaa dura immoo godina Horroo Guduruu Wallaggaatti haleellaan irra deddeebiin raawwataa ture. Kanaafis hidhattootuma naannoo Amaaraarraa ce'anii dhufan jedhamantu himatame. Haleellaawwanii fi walitti bu'iinsawwan naannicha keessatti bakka garaagaraatti uumamurraa kan ka'e ajjeechaa qaama hir'achuu fi qeerraa buqqa'uun sarbamoota mirgoota namaa hamaan qaqqabaa jiraachuu Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa gabaasa guyyaa kaleessaa baaseen ibseera. Addatti haleellaa tibba kana hidhattooti Shanee fi hidhattooti Amaaraa keessatti hirmaataniiru jedheen koomishinichi godinaalee naannichaa keessatti haleellaawwan raawwatamaniin 100 kan ta'an haala sukkaneessaan ajjeefamuu fi hedduu kan ta'an immoo qaamaan miidhamuu ibse. Dhaabbati UN rakkoon hanqina bajataa fi daandiin cucufamuun Oromiyaa dabalatee bakkawwan gargaarsa qaqqabsiisutti namoota gargaarsa barbaadan walakkaafillee qaqqabsiisuu akka hin dandeenye gabaasa keessatti mul'iseera. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa wanti lixa Oromiyaatti ta'aa jiru kanuma Tigraay keessatti ta'aa ture jedhan. Tibbana haleellaa qaamoleen hidhatan godina Wallagga Bahaa aanaalee Kiiramuu fi Giddaayyaanaatti raawwataniin namootni hedduun du'anii 10,000 immoo qeerraa buqqa'u jiraattotni qondaaltonni mootummaa fi jaarmiyaaleen mirga namoomaa ibsanii jiru. Haleellaa kanaan finxaaliyyii Amaaraa humnooti mootummaan Shanee jedhee waamuu fi poolisii humna addaa Oromiyaatu qaamolee garaagaraan komatamu. Hirphaa Gammachuu. Dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa rakkoon Tigraayitti mudate Wallaggattis dabalamaa jira jechuun yaaddoo qaban ibsan. Wayita Piriitooriyaatti waliigaltee mallatteessinu rakkoo siyaasaa keenyaaf furmaanni siyaasa akka barbaachisu sirriitti amanneetii jedhan. Lixa Oromiyaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti wanti raawwatamaa jiru garuu kan Tigraay keessatti mudachaa tureen adda miti taateedhuma wal fakkaatutti irra deebi'amaa jira jedhan. Bu'uurri rakkoo kanaa akkaataa seera mootummaan rakkoowwan siyaasaa bal'aa ta'an irratti mari'atanii furmaata siyaasaa fiduuf ifaajuu dhabuudhaa jedhan obbo Geetaachoon qondaaltonni siyaasaaf paartileen siyaasaa mormitootaa ta'anis rakkoon amma dhalate isaan yaaddessuu fi nageenya Itoophiyaaf balaa ta'uu karaa miidiyaa hawaasummaa ibsaa jiru. Paartiin Izeemaa jedhamu kan ministeera barnootaa Itoophiyaa Profeesar Biraanuu Naggaan durfamu iddoo humni nageenyaa mootummaa salphaatti ga'uu hin dandeenyetti mootummaan hawaasa hidhachiisuu qabaa jedhe gaafate. Obbo Geetaachoo Raddaa qondaala adda baasanii quba itti qabuu baatanis qaamoleen mootummaa keessa jiran rakkoo ammeessuu akka hin qabne dhaaman. Daddabalanii dhala namaa ajjeesuun gonkumaa furmaatan ta'uu jedhan.
gama tokkoon kaaba biyyattii keessatti nageenya buusuudhaaf jecha hidhattoota hiikachiisaa gama kaaniin ammoo kaan akka hidhatu waamicha dhiyeessuun waan qondaala mootummaa irraa eegamu miti jechuun qondaaltonni siyaasaa fi namoonni kaan Piroofeesar Biraanuu qeeqaa jiru. Qondaalli siyaasaa paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed yeroo ammaatti Itiyoophiyaan meeshaa waraanaa xiqqeessuu qabdi malee heddummeessuu hin qabdu jechuun waamichi qondaalli mootummaa kanaan dhiyaate sababaan kan hin deeggaramnee fi itti gaafatamummaa kan hin qabnedha jedhan barreeffama tiwutara isaanii irratti maxxansaniin. Paartiin mormitootaa biroo afuris torbee kana keessa mootummaan rakkoo mudate kana dhaabsuu dhabuusaa komachuun ibsa baasaniiru. Ibsa kaafaa'utti deebina gidduun oduun gaggabaaboon sinitti hima. Abbootiin amantaa Sudaan kibbaa qaamoleen naannoo boba'aan badhaatuu taate Apper Naayil keessatti wal waraanan akka dhukaasa dhaaban gaafatan. Waraana waliin biyyattii keessaa dhaabuuf waliigalteen nageenya bara 2018 erga mallattaa'ees waraanni bifa haaraan jalqabu yaaddoo uumeera. Gaanaan sararaa bilbilaa hin galmaa'in hafe miliyoona 8 cufuu beeksiste. Ministeerri Kominikeeshinii biyyattii yakka karaa onlaayinii ittisuuf jecha tarkaanficha akka fudhate ibseera. Iraan nama dhiyeenya mootummaa irratti mormii gaggeesse jettee du'aan adabuu ibsite. Mohsen Shaakrii fulbaana keessa daandii guddaa Teheraan keessaa cufsiistetta jedhamuun manni murtii warraaqsa biyyattii du'atti murteessuun har'a fannisanii ajjeesan. Kaafaa'uun waraanni naannoo Oromiyaa keessaa hatattamaan dhaabbachuun mootummaan qaamolee siyaasaa Oromoo waliin marii gaggeessuu qaba jedhe. Paartichi ibsa har'aa kenne sababa rakkoo nageenya Oromiyaa keessaan namootni hedduun ajjeefamanii 100,000 qe'ee irraatii buqqa'aniiru jedhe. Kaafaa'uun hawaasni idil addunyaas akkuma waldhabdee kaaba biyyattii irratti dhiibbaa gochuun karaa nagaa akka furamu godhan kan Oromiyaa keessaas moggaatti dhiibuu hin qaban jedheera. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu fi qunnamtii uummataa kan ta'an obbo Sultaan Qaasim dubbiseera. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti namoonni nagaa ajjeefamuun uummanni 100,000 buqqa'uun weerarri daangaa dabreetiin jedhee irratti gaggeeffamuu fi sababaa kanaan uummanni keenya wabii nagaa dhabuu isaatiin miidhamni irra gahaatiin ture kun dhaabbachuu qabaa kan jedhu. Gama biraatiin rakkoon Oromiyaa keessa jiru bu'uurri isaa siyaasaadha. Rakkoo siyaasaa humnaa fi kallattii raayyeessuutiin furmaanni argamu hin jiru. Kanaafuu uf deebi'ee laalee tarsiimoo isaa kana sirreessuu akka qabu humnaan rakkoo Oromiyaa fura kan jedhu kun dogoggora seenaa akka ta'e hubatee gaaga'amaa uummata irratti dhufaa jiru kana hubateetiniin akka gara furmaata siyaasatti deemuu danda'u. Kan biraa mootummaan federaalaas ta'e kan Oromiyaa humnoota naannoo Amaaraa wajjin qindaa'uudhaan uummata Oromoo nagaati irratti gubbarraa rookeetii fi dirooniidhaan helikooppitariin boombii roobsaa namoonni nagaa hedduu dhumataatiin jiru. Wanni sun dhaabbachuu qaba. San bira darbee humnoonni ollaa naannolee ollaatirraa ijaaramaniitiin humna naannoo Amaaraa faannoo jedhamu ijaarameetiin deeggarsa mootummaa argataniitiin uummata Oromoo fixaa jiran atattamaan dhaabbachuu akka qabu. Mootummaan naannoo Amaarallee humnoota ijaareetiin gara Oromiyaa galchee waraana keessatti akka hirmaatan gochaa jiru. Oromiyaa keessaa akka baasu ergaa dabarsine. Kan biraa mootummaan paartileen of course adda addaatis ni jiru. Paartilee biyya keessaa akka Izeemaatis haa ta'u paartilee biroo. Uummata nagaa waraana hidhachiisuu qabnaa akka of ittisuu danda'uuf jedhaniitiin haalli ta'anii jira. Warri mootummaarraa aangoo mootummaarra jirullee akkaataa counter insurgency mala hokkara ittisuu qaama sanii godhaniitiin uummata nagaa kakaasu waraanaaf kakaasuu fi akka hidhatan gochuudhaan hidhannoo laachuu fi tarsiimoo san hordofaatiin jira. Tarsiimoon kun immoo tarsiimoo balaafamaa uummata nagaa daran akka wal fixu wal waraansa saboota jidduu kan fiduu danda'uu fi ammallee waan amma rakkoo amma jiru kan daran hammeessu waan ta'eef adeemsi akkanaa kun dogoggoraa fi dhaabbachuu qabu ta'uusaa ergaa dabarsinee jirra. Maddi rakkoo inni guddaan keessumaa Itoophiyaa keessas ta'e Oromiyaa keessa jiru maali? Akka kaafaa'utti waraanni deemaa jira gama hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota nageenya mootummaa gidduu akkasumas hidhattoota faannoo daangaa Oromiyaa wajjiniitiinis gidduu kana lolli gaggeeffame lubbuun namoota nagaa hedduun akka darbeeru namootni BBC'n dubbises himaa turan keessumaa gara godinaalee Wallaggaa keessatti jechuudha. Akka
KFO'tti maddi rakkoo kana sirni dimokiraasii haqa qabeessa biyyattii kana keessatti diriiruu dhabuudha. Uummanni Oromoo dargaggoota isaa 5,000 ol wareegee carraan jijjiiramaa akka dhufu carraan uumameetiin ture. Carraan sun garuu humnoota adda addaatiin butamee ce'umsi gara dimokiraasii godhamu sun faalla'ee gufateetiniin mootummaan abbaa irree marsaa biraatiif itti fufuu isaati bu'uurarraa rakkoo kan ta'eetiin jedhe gaafii mirgaa kaa'ameetiin kaafameetiin jedhe namni kaasaatiin jiru humnaan furuudhaaf tattaaffiin godhamu wal waraansaa waraana bilisummaa Oromoo jedhamus karaa nagaatiin akka deemuu hin dandeenye fi gara waraanatitti akka seenuu dandeessise kallattii siyaasaa mootummaan hordofaatiin jiru keessumattuu qabsoo karaa nagaa kallattii isaa cufuudhaan adeemsi mootummaan humnaan deemaatiin jiru wal waraansa Oromiyaa keessa jiru dhaleetiin jira. Ammallee karaa nagaatiin haa furamu jedhameetiin irra deddeebiin gaafilleen dhiyaatu gorsiis dhiyaatu tuffii humnoota Oromootiif qaburraa kan ka'e warra kana wajjin gatteenneetiin haallitti mari'annu hin jiru akka TPLFitti akka warra humnoota Tigraayitti kan laalamu miti shiftaa ganda keessatti jedheetiin tuffiidhaan waraanan qofa furuudhaaf deemuun isaa rakkoo Oromiyaa keessa jiru daran akka hammaatu godhuu isaa hubanna. Akka furmaatatti gaa KFO'n kan kaa'u humni mootummaadhaa humnoota siyaasaa Oromoo wajjin addatti mari'atee furmaata kaa'uu isa barbaachisaa kan jedhu. Kana keessaa bahuudhaaf waraanni Oromiyaa keessa jiru adattamaan dhaabbachuu qaba. Humnoota hidhataniitiin Oromiyaa keessa socho'an wajjin mariin gaggeeffamuu qaba. dhumarratti godina Harargee Bahaa Baabilleetti barana arbi jiraattota naannoo wajjin walitti bu'uun lubbuu namoota 5 dabarse. Arbi jiraattota naannoo waliin wal dhabuun kan dabalaa deeme namoonni paarkii isaa keessa qubachuurraa kan ka'e akka ta'e itti gaafatamaan waajjira eegumsaa fi kunuunsa arba Baabillee obbo Adam Mohaammed BBC'tti himaniiru. Namoonni seeraan ala paarkii arbaa keessa qubatan abbootii warraa 3,000tti dhiyaatan yoo ta'an naannoo Oromiyaa fi Somaaleerraa dhufanii jechuun obbo Adam waa'ee lakkoo hirphaa gammachuutti himaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaadha. Bara 2014 jechuudha. Daangaadhaa fi naannoo dahoo arba Baabilee keessatti arbi nama 8 lubbuu baasee gara nama 4 madeessee arba 12tu du'e jechuudha. Bara kana immoo nam 5 ajjeesee arbi immoo 3 du'e bara kana qofa. Akkamitti arbi lubbuu namaa baasamee bineensi guddaan dhugaadha. Wanti gartee arbi nama ajjeesuu danda'ee fi hawaasni amma naannoo gartee sila arba keessa jiraatu ererii fi gobillee keessallee qubatu jalqabee jira. Qubannaa seeran alaa bal'inaan geggeeffamaa jira. Kanarraa kan ka'e arbi amma lafa dhabee rakkataa jira. Rakkateet bosona inni duraan keessa jiru uummanni irraa mancaasee gara qonnaa jijjiirraa jira. Seeran ala lafa san namuun kennee fi namoonni muraasni abbootii gosaatiin ijaaramanii achi keessa qubachaa jiru. Kanarraa kan ka'e arbillee kan nama miidhaa jiru arbillee kan miidhamaa jiru jechuudha. Arbi bineensa guddaadha. Dhokachuu hin danda'u. Namni dhiibee baasaa waan danda'eef boolla keessa hin galu, hallayyaa keessa hin galu. Yoo namni itti dhufe dheessaa ifirraa dhorgaa dheessaa adeema waan ta'eef naannoon amma yeroo ammaa kana itti argamu kiiloomeetira iskuweeraa 3,000 caalle jechuudha. Guyyaatti arbi guddaan tokko haqa barmeela tokko jechuudha. Leetira 200 dhuguu danda'a arbi bishaan. Kanaafuu bineensa guddaa lafa kanarraati nyaata baay'ee barbaada olii gad deema. Arbi yoo bosonni irraa manca'ee dirqama midhaan hawaasa nyaata. Ooyiruu hawaasa nyaata. Kanaafuu wali bu'iinsi ji'a jaarraa waggaarraa dabalaa deemaa jira. Arbi kallattiidhaan akkamitti nama ajjeesa irra deemeetu moo rukuteetu moo haala kamiin nama ajjeesa? Arbi yeroo gara bishaanii deemu yookaan gara nyaata barbaaduuf deemu namni itti iyyee itti wacee ooyiruu irraa deebisuu barbaada. Yookaan ilmoolee qaba. Yoo namni itti iyyee daareektii ilmooti jennarraa ajjeesan jedhanii namni bakka daareekt gara namaa deemte jechuudha. Ilmoo ishiidhaa baraaruudhaaf. Yeroo san nama kumbiin qabdee darbite jechuudha. Achirraa kan ka'e nama qabdee kumbiin darbitee ajjeefti. Wanti beekamuu qabu akka naannoo Oromiyaatti arba kana malee hin qabu naannoo Oromiyaadha. Baay'inni isaa yeroo dahoon arbaa hundaa'u 600. Amma garuu gadi bu'ee 320 ni gala lakkoofsisaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo Naayiroobii irraa isiniif darbaa ture asumarratti xumurree jira. Kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddisaan ture hirphaa gammachuu qopheessuutiin Mubaarak gamoo ogummaa teeknikaatiin waliin turtii taasisnee jira. Odeeffannoo dabalataaf marsariitii BBC Afaan Oromoo ilaaluu ni dandeessu. Booruu walitti deebinaa
halkan gaarii isiniif haa ta'u.